irraa miliquu danda'a waan ta'eef warra seeraatti wal qabsiisamee gaafatamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka godhe obboleetti namallee deebi'eessitti haasaa asii jechi jallisinatti. Waa lama waa sadii waa afur hin dubbatin ilmi namaa takkatti ma dubbata dhugaa mucettii tanarra dhaabbannee taate dhugaa dubbatti sana irratti barbaanna waan taateef irra deddeebi'uu hin dandeenyu lakkoofsa mubaarakiif kennite nuti ammoo nu jalaa nafi waan nu qajeelchuu dandeenyu waan gartee sirraa gaafatu sirraa qulqulleeffachuu barbaannu sa'aatii sirraa qulqulleeffanne jechuudha. Kanaaf kanaan alachi ammoo ol kaanee kunillee yaada kunis yaada kennan dhugaamtii yoo tanaatti bada mubaarakatti gara keessaatti wal qunnamsiisee gara keessaatti wal quba qabanan warri biyya kana jirrullee Abu Daawudiin anis fooloo godhee jira keessaan quba qabaadhaa waan jiru waliin itti deemna waan gartee humna nu fudhatu yoo taate ayidaamee miidiyaa kanarratti dhabameef argamte illeen deebinee miidiyaa kanarratti waan irraa hafuudhaati miti haala sanii yoo deemne irra gaariidha jechuu barbaada turumbadhu maal jetta asirratti. Galatoomi boonaa keenya dubbiin tamatiitti tanaa fi tamu baarakajee wamalameen tana ishin dhumatte asirratti garuu caaltuun maal jetti caaltuu dhaga'uun bareedaadha sagalee ishiraa dhageenye asumatti haadhaaf yoo itti waliigalle taate waan kanatti dhugaa akka ishii baafnaa yoo jenne as gubbaa waliin dhufnee namni hundi haaranii dhufee yaada kana taa'ulee murtiirra geenye jee yaadu. So kanaan furmaataa nama gartee lafarratti waa dalagu nama qilleensarraa hojjetu qilleensarratti waa dalagu miti nama lafarratti waa dalagu yoo taate maleedha. Eega qaama jabaa akkasii of duubaa qabaanne qaamni hin baasitis ta'ee ishilleen ta'uuf kannitee hayni obboleettitti yaa ba'uu qabaa itteetu dhuftee asitti hirmaatu jirti haa galatoomtu. Osoo nama waa ofitti beeku taate dhuftee tos gubbaan hojiin teessuu sagalee na waraaban jettiin shakkitii hin dhuftu. Biyyoonni qulqullummaa ishii mul'iftee jirti. Iftooma ta'uudha jechuun sigalee ani haa galatoomtuun jaaja kanam tokkotti ishiin hin komadhu waan boonsaa dalaydee waan fakkeenyummaa qabu namaafillee fakkeenyaati jeeti yaada. Dubartii keenyaa miti dhiirri keenyaa gargariin goonni kanaa maqaa itti dhabamte ni albaati tisiskii cufattee nama dhiyeessiti malee dhugaa qabaachuu dhufaniiru walgalchimu isaanii kan hin dhufe na jala dhufanuufi dhufaniiru walgalchisaa si jalan dhufaa beennaan jedhanii beennaa baasuu dideedani. Kuno Abu Daawud salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu Abu Daawud? Nagaa da fayyada maan nagaa miti maala kan kana kanaane dhuftanii mana natti koo qoqqoftan. Dhiifama wallahi gaagaaf marakkatanii jira barbaadanii maal jennesh gaaf marakkanne isin barbaadan nama gaafa rakkatan barbaadanii moo argatan ta'uu namtiyyuu wal malee maal qabnaa dhugaa qab galatooma bagada Eksooti mubaarak baasuu didee naa isa galee ta'uu dhaariifataa ture mubee naa arguu dhabde malee danuun barreessaa ture bar. Hin argine gaazexaa feetanii gaazexaa Porsu jamar. Ayah Abu Daud. Abet. Boleh mewuti kabar ti tukuma. Mereka mewuti kabar dah. Boleh tiga jadi kota Yusuf saudara bagi sati tiko rakone lagi sejadi ni bakasim bute damne. Ayah. Bute jirti jadi kuno jenazah si nano si jirtu namichi abba mana kafasana achi base. Akate isini me nano barfani akka jenazah si kabaram barbana jenne sim barbani gababu machu. Ab as keessatti duute mana nama keenya Oromootti moo mana Rabaatti? Mana Oromoo keessatti duute nani abba mana tikreesse dhaqee gargaaree achi baaseera. Bakka ni geesse gaafataniiti mustashfaa naannoo kamii bakka kam akka ta'e akkatti barbaadamu imbaasii keessa galuu qaba bartanii immoo namni siin biratti duute nama waraqaa qabu miti. Ayyee nama waraqaa qabu miti kanaaf sodaanne gadi baafnee intana jechuun qabatamaatti waan beekamaadha moo wanti kun waanuma nama beekamaa biratti du'uun sii dhukkubfachuun sii eenyummaan sii beekamaadha. Beekamaadha namichi abbaan manaa tuu sinitti himaa anatu baase sinin jedhe sinin haasaa lakkoofsa sinin ergee jira WhatsApp irratti anatu kontoraata dhufte moo karaa baarii kanaatiin dhufte siin? Naju karaa baaraatiin dhufte moo karaa kontiraataatiin dhufte? Kontoraataatiin dhufeen. Laa simiti isiin sun. Sirriitti nama isii beeku nama isii beeku ta'uu barbaachisa. Kunoo tinaasaa bakka ta'u sun eessa akka ta'e mubaarik bakka ta'u sun eessa akka ta'e riyaadi moo dammaami moo saayifi moo makka moo biyya guddaa ta'e riyaad keessi guddaa Saudi Arabiyaan guddaa waan ta'eef bakki sun qabatamaan bakka kanaa ta'e tan adda isinii baasuu hin danda'an bakka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaan jetti moo maaleykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh.
Milkittoon nuti jirru tasliis jaama tasliis. Tasliisiin gara kamis bishit kana jechuudha gara waadiida waasiriyaatti. Kamisii fi waadii. Gara filaajiin achi ayyee tasliisiin nan beeka. Tasliisii fi waadiin kamisii fi waadii jidduu jira tasliis. Nan beeka tasliisiin nan beeka. Ati achi jirta amma sa'aatii kana. Mucaan akkamitti duute achi keessatti laa? Miciyyoon mana arabatti dhukkubsattee arabtittiin irraa fixadhee kottu fuudhettee sawwaaqatti argee fuudhee sawwaaqa araba. Ayyee. Sanirraa guyyaa 4 bultee shanaffaa duute ganama 8:00. Amma mucaan mustashfaa tasliis jirti jechuudha. Tallaajaa fi achi jirti jechuudha. Tallaajaa keessa mustashfaa tasliis. Ani hin beekne egaa mustashfaa tasliis yeroo san keessatti qaallicha hafuudhee deemeeni. Qaallicha na jettu nama arabaanne. Arabee abbaa manaa. Bilbila isaa qabdaa? Bilbila Mubaarak Kallee. WhatsApp-dhaan Abu Daawud abshiraa kan bilbila. Isinuma waan gaafatan gaafatan. Bilbila namicha abbaa manaa sana qabdaa? Na ergiteetti. Ati bilbila yoo qabaattu miti walirratti hin siidha wajjin haasoyita. Bilbila ati nama safara sana jiraatu ati? Dhukkubfattee duute moo akkanumaan wayiiti namaa wal lolte moo hubattee sirriitti hubannoo irraa qabdaa ati? Ani isheen dhukkubsadde achitti guyyaa 27 qoonqoo hin nyaanne jedhan nama 39 na bira jira yeroo sanii fi guyyaa tokko qofa nagaan oolte guyyaa kaan akka bazabazaa haasoyti. Ganda isaaniitti dawwalee du'aa irraa godaadhaa miciyyoon akkana ta'utti jirti jee masgiida dhaqanii du'aa itti godhu jirraa jedhanii waliida dawwalla. Miciyyoodhaan bikka takkaa guyyaarraa waan isiin irra geessa akkaataa isiidhaa warra isaanii diimaatiidhaan ture. Ila guyyaa bakka haakima finnaa jennu sana beeyitiidhaanis wal dubbisnee warraanis wal dubbisnee guyyaa boru haakima geessina jiru guyyaa san 8:00 silaa guyyaa nuti riyaa geessinu duuti. Dubbadhu dhagaan jira. Hello. Taa akkasiiti. Mucaan qadaadhumaan duuti karaa baaraatiin dhufte jechuudha siin. Ala. Karaa baaraatiin dhuftee jechuudha. Karaa baaraatiin dhuftee nama wal lolteen. Amma tasliisii katamaa keessa moo baadiyyaan? Salli ala nabi. Tasliisii summaanuu magaalaa xiqqoodha beektaa tasliisii guddaa miti hamistu guddaa tishaa kana. Tasliisii dambee kanatti bate shoota. Tarafa. Achiin hanga faddaan garuu. Yes tarafa. Ati hoji kan jiraatu ni amma akka gootu. Mucaan arganna yoo dhugaadhaan duuti. Sa'aatii halkanuma kana yoo argachuu dandeenya. Wantichatti yoo nu wajjin jiraatte bilbila kee nuu kennite nuu arguu dandeenya jechuudha. Abu Daawud Namni sun akkasii kan Namni seeraan qabne nama tokko baasuu duuba nuuma hin baasu. hin dandeenye nuti hin arganna mucaa hin argina garuu arabni sun inni kaase sun siif inni akkasaa himuu danda'a nutti. Ni magaalaa itti dawwali himaat ture warra kana dura waraqaa baafatee guutuu himaat ture itti dawwalan sa'aat akka waliin haasawaa turre walirratti bannee. Mee bilbila sanaa kenne ammumaati. Abu Daawud WhatsApp-iin argatu sin ergeera. WhatsApp-iin argatu. Isiin naaf kenne daldaloon. Anaa kannaaf. Asirratti kennamoo yaare Abu Daawud. Abu Daawud. Asirratti Abu Daawud. Kaisa meseji abareestu bira konka bu'imna. Amma namni sagaleen nama dhiiraa wayii isin biraa haasase isinitti moo isin biraa isinitti haasase? Dhaggeeffanii jirtan hawaasa yeroo lama dhaga'e. Anaa qofa malee nam tokko hin jiru. Waan kana dhageessanii waan nama dhaga'e kana gurruma kiyya moo gura waa dhageettanii fakkeenya haasaa dhiiraa kan yeroo lama dubbatu. Dhagee anis dhagee. Mubee hedduun hin dubbadha waa tokko nama jechuun waan saafamee deeman miti nama muuxannoo biyya kana keessatti amma wala sobaan hin deemu dhaggeeffadhu. Maal qabaatare namni jechuun wallahi namni dhiiraa na birallee hin jiru namni na bira jiru. Asirratti kanneen qaban jetteen garuu.
Kume Namni biraa takka hin jiru. Wanni haasa'aa asirratti bakki sodaanna malee. kume asirratti kanneen inbaaksii godhiif teessumaan. Profaayil asirratti godhuu namni waan kana jeese qabatamaan namni du'a mucaa kanaa nutti intala kana qofamu kan biraa Ala. si qofa kan waa'ee du'a mucaa kanaa himaaru. Ati biyyatti siisii beekta jechuudha. namni biyyatti wal beeku kumeenis wal beekanii nama leensuu fi juuraanis wal beekan nama gandaati. Anillee itti dhiyaadhaa garuu na caalaa leensuu tanaatti.